nya Sa'adaa fi Hasan irratti argamtan kanneen markaza Izzal Islaam keessatti gammachuu isaanii kanan waliin qooddachaa jirtan baarakallahu fiikum isiniin jenna maasha Allah jazakumullahu khairan kulliin keessan saniif ittuma nuuf ufaadhaan mallee sagantaa keenya aga xumuraatti akka nurraa hin ifanne akka hin dadhabne isiniin jecha sagantaa bunaa tokko qabna ammas bunni kun egaa biifama nutti deddeebi'ee jira isa kana mee markaatti jijjiirame moo caccabsaa goonu inshallah sanuma lamaan keessaa kaanii jirtan bari mabudduun as keessa jirti yaa ustaaz tayyib ni jijjiirama akka godhanin isiniimu mee markaa tokko jechuudha bisho manguddoo tanillee ana irraa raffitu ewa barni indaga daambete bas akkasi dhugaa rabbi maal jechuudha mee warra manguddoo kana olla dabarsinaa fi mee inshallah yeroo fi markaa feerattan sanboota annannaa sitti barbaada akkas goonaan kaannan si bira jira barsumarraan fuchuu deema beekiga sumaatitti gicaa fi aannan taniif inshallah waan akkasiiti ustaaz Ubeyda atillee aannaniin achiin fagaatiniin siin jedhamee waa fixaniillee beektu gaannanni ga'uu dhiisuutu malaa beete hin beekamu saniif inshallah waan akkasiiti ummu Anas min markazi hawwii jannataa bakka jirtu ol nuuba isiin jannaa lakkoofsa lamarratti inshallah isiitu jechuudha gaa isiniif dhiyeessuu deema har'aan tana warra maanguddoo kana iseetu akka kanatti nuuf affeeruu deema jazaakillahu khairan jennaan iseedhaan illee maasha Allah mee bakka jirtu walloof bahee ummu Anas barattuu markaza hawwii jannataa ustaadha bara isinuu beektan eenyu jettan meera deebi ummu Anas kana laakkuno tuni markaadha osuma agartanii moo maal jechuudha Allahu akbar tuni beektanii markaadha laalu ummu Anasin markaan deemu warraabuu fi naafaafan deemuuti akkasi maasha Allah mee ummu Anas bakka jirturraa lakkoofsa lamarratti inshallah walloof bahee wadalaay madrak moo maal jedhamu wadalaay maal jedhan gaasa ሁለተኛ ቁጥር ወደ መድረክ akkasumaami ustaaz Ubeyda maaltu faltanti kobar amaarifa kana beektanii waan akkasiiti ayyeen yoo ummu Anas hin jirtu ta'e inshallah sagantaa nama biraatti dabarsina sagantaa keenya inshallah Allahu akbar ustaadha waan calliseef waan kanaa tanatti seenu jeetiin bari iraada baddeedifam kana maal jechuudha ambeete bunuma kana na jedha afaanni didee barru rakka buna kana mee guyyaa sadii ayyee isiniif afeera inshallah Allahu akbar barattu markaza Imam Ahmad shurtaa namni jedhamu kara gubbaraa kanarratti wal afeerame Allahu akbar maasha Allah shurtaa markaza Imam Ahmad bakka jirturraa ol nuuf bahiisin jenna maasha Allah lakkoofsa dabalate لكن لا وري عن نمبر بعد البوجر اللي أكن لا في البيت بدون النبات كيسانيني والباس أستاذ إن شاء الله أيوة ما شاء الله نو سنتي جرتي بغنا غانوف تشولتا مركز إمام أحمد ما شاء الله ما تنوفو في ما ورانني كنا ما نوجي جمه ورانني كنا نورا بيلاني بر وتوسي إنه بر إيسا كنت تسيني يا مجرا اتفقوا في شرطة مايكي كما كده برسنة الله أكبر أستاذ أكبر وتعالى إن شاء الله جاله خلي جزء شاين ديمو بيغابيتني مايكي برد داجان أيوة وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا نمو بنا مي إسان مرات دبا فنان إن شاء الله hundumaa qaba nama dhaggeeffate hundumaa qaba tuttu ما شاء الله akkati mee warra jalaa kanatti gadi kenninaa fi gaamee warra ka marqaa barbaadanis ka caccabsaa barbaadan ni jira beektanii gaa nama waa hedduu barbaadantu jira inshallah gaduma nuuf haa dabarsanii fi kaaniifis warra gubbaa jiraniifis ni gaa jechuu jirti hundaa'u isinummaan laalla sirriitti أكبر يا أستاذ في بيتني بربايت إيجا جرا خنامدا فوقي دير تدر القرآن الباني مرجع درا خام ببخن كنينه ورجلا خني في فرا فجرا بيتا
hamma isaan harkaan akkana ol jaanitti gonkumetti gadi hin kannu fularraan taa'u. Barisa. Hai. Wayyaa. Warra karaa ana toriyaa jiruus agartuu ala gabbaabni abadan. Isaan oliittiin ol ba'an malee fagoodha malee asii gadi lakki ni ergina malee walitti daddabarsina inshaallah. Isaan oliittiin ol ba'anii maal jechuudha. Ayyee meetti fufaa mee inshaallah itti fufii shorta gama kee dabarsine. Turtii gaarii shorta wajjin turtii gaarii. Ayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keessummoonni martuu akkam nagaa jirtu baga nagaan dhuftan keessummoonni martuu. Hundi ilmaanayyaa isiniif haa kennu dachaa fayyaa akkam nagaa jirtu obbolaa islaamaa kan dhihoo kan fagoo kan gamanaa gama kan waliin nu hiite funyoon islaamummaa. Allahu akbar. بارك الله لكما وبارك لكما وجمع بينكما بالخير بغسن جه مشروني لاتو جنا ديسا دي بودا دي رما me kanatti ansee waa xiqqoon dubbadhaa isintu waa ol natti kennuu dide arganillee aara kanatti aansee waa xiqqoon dubbadhaa isin warri shamarranii mee na dhaggeeffadhaa gaafii takkan gaafii takkan qabaamee na dhageessanii waggaa waa'ee masaanuu ta'e maaliif isin naafsisaa afur isaa fuudhuu haqa kee guunnaanii waan rabbiin eeyyamee maaliif dhorkitanii Allahu akbar akkan abbo itti cabsi'eewwa takkatu akkana jedhee dhagaye obbola abbaan manaa kiyyaa osoo ija dhabee baay'ee dhanatti tola jennaan akkana jette shariikittiin ishii meena dhageessanii maali mucaa hin maraatte abbaan manaa kee maaliif ija dhaba jennaan akkana jettanii meena dhageeffadha yoo ija qalbii saniin na laale hedduudha natti tola yoo ija qabaate akkuma na laallatee fuudhe san ta biroos laallatee boru anarrattis fuudhaa jette. Allahu akbar hay dubbiin tama ajaa'ibaati bar ajaa'iba Allahu akbar ewa itti qabsaa isin warri shamarranii hinaaffaa akkanaa kana dhiisa waggaan akkana jedhu isin warri dhiiraa maaliif gagammaddu isiniifas nan tahaamee na argisanii ajaa'iba hayyee Allahu akbar meena dhaggeeffadhaa isin warri dhiiraa sinirra beekeetin miti waan afur fuudhuun sunnaadha jettanii afur fuudhuu dhiisa takkitti maqabdaan sirriitti kun mirga isii guutaa akka rabbiin jedhetti takkitti mti sunuu afursinii caalti akkas takkitti mti sunuu afursinii caalti Allahu akbar dubbiin taasisaa tokkotu akkana jedhe shariikaa isaati zabana kana immoo banna jallattee jaartii amma akkan godhuu qabu mana ijaarradhe irra fuchuun qabaa intala laalladhe miskiina wallaaqa akkana jedhaa barka takkittii qabu Takkatu akkana jedha shariikaa isaati zabana kana immoo na jallattee jaartiin amma akkan godhuu qabu mana ijaarradhe irra fuchuun qabaa intala laalladhe miskiina walla akkana jedha bakka takkittii qabu haqqasiin guutini gaabii fuula rabbiin daga ta'in akkana jedha bakka takkittii qabu haqqasiin guutini gaabii fuula rabbiin daga ta'in maal kana qofaree gariin namaa osoo takka fuudhin afuriifa hawwa maal kana qofaree gariin namaa osoo takka fuudhin afuriifa hawwa
Ustaz Muhammad Fan udah di Bia Jalan Karara Maka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonggara Masan jana. الله أكبر الله أكبر عرض بنت أجائبات تدوري والأدى يا أستاذ طيب ما شاء الله ديرو كبوكنا بلات تيجيني أسيمتا من جراوين تاري أستاذ يا ده سنرا الله أكبر مقارب بنت أجائبات جتني هاي ساكمنا ترى bara dhiirota duraana gammadee karatti burqaanee guddoo dheedu jiru maa bubbumaana gadi hin cabsin ajaa'iba dura kaayetuma ijumaan hin lallaalee bar natti toluu keessa akkanumatti ilaalee nama hirkaante jettu ustaaz Ubayda Allahu akbar maashaallah yaa rabbi saamii ustaaz abjaadana maashaallah itti cabsanii bararra Fuudhina ajaa'anii gartee hafu. Qalamni kee dagaa hin goginii ittuma nuufaafu akkasumatti qalamni kee hin qorinsiin jenna. Akkasumatti itti nuuf jajjabaadhu maashaallah. Garuu bakka sadiitti qabanne galaa singiloota dhageette osoo takkaa hin qabaatin afur fuudhuudhaaf hawwaa miskiin jira eenyu manaa miti. Warra gadi jaanii beektanii fakka ustaadha baluu jedhanii. Ustaza tokko maqaan aanee jedhanii Ustaaz Muhammad jedhanii Ustaaz Muhammad kamii yoo salmatu addanaan baanee biitti seera ustaaza maqaan itti dheena biitti seera fakkeenya nuutu banii kutanii beektanii xiqqoo fakkeenya sanarraa laallanneetuma adda baafanna jedhanii waan akkasii jeeyee maashaallah sagantaan keenya akkuma